maqaa Abbaa, kan Ilmaa, Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko ameen. Waaqa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hunduma uumtee kan jiraachiftu yeroo kanaan kan nu geeche akkasumas ayyaana Daamotii ibsa fannoo kanaan kan nu geeche maqaan kee hangalatoomii fi han eebbifame haa ta'u. Eebbi fi araarsi qulqulleettii dubroo Maariyaamiin haadha teenya hunda keenya wajjin haa jiraatu. Akkasumas ayyaanni masqalaa, kabajni masqalaa, humni fannoo ifa kanaa nu waliin haa ta'u. Waaqayyoon gidduu keenyatti argamee sagalee isaa akka dhageenyu, maqaa isaa akka waammannu, gargaarsa isaatiin, gargaarsa qulqullootatiin hunduma keenya nu haa eegu, nu haa jajjabeessu. Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko ameen. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii Waaqayyoo, Waaqayyo kan jaalattan, Waaqayyos kan isin jaalatu, hundumti keenya, hunduma keessan, Waaqayyo waan hundumarraa caalchisee kan nu jaalatu. Akkam turtanii, akkam yoo nageessan, akkam isaa kan eeddan. Amiin. Waaqayyo hundumaa dabarsee waan nu ga'e maqaan isaa kan galateeffame haa ta'u. Hundumti keessanuu kiristaanonni baga ayyaana masqalaa mootii ayyaanatiin jedhamee kan beekamu uummata Oromoo biratti kan kabajamuu fi akkasumas argamuu fannoo gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos ilma durbee Maariyaam guyyaa fayyinnitti argameen baga isin ga'e, baga wajjumaan nu ga'e isiniin jechuu barbaannaa. Egaa akkuma beekamu guyyaa har'aa barumsa gabaabaa fi ergaa gabaabaa abbaa keenya luba bal'ataa qabannee isinii waan dhiyaannee fi Ameerikaa kaabaa irraa sagalee jiraataa fi ulfaataa yeroo kanatti kan nu qoodanii kan nu barsiisan daqiiqaa muraasaaf akka nu wajjin turtan kabajaa fi jaalalaan isin gaafannaa. Hordoftoonni amantaa Ortodoksii hundumti keessanuu sagaleen hin dhagamaa miti? Hin dhagama biratti. Uummata nu caqasaa jiruuf isinitti dhaga'ama? Hin dhaga'ama yoo ta'e jalatti koomentii nu barreessaa. Gara barumsa keenyatti oduun ceenu dura. Ni dhaga'ama? Tole, erga dhageechisee kallattumaan gara abbaa keenyatitti isin dabarsuu barbaada. Tokkoffaa irratti kan ilaallu akkuma qabxii armaan olii kana irratti nuuf caqafame qabxii lamaan kana irratti marii guddaa taasifne barumsa guyyaa irraa kan nu barsiisanii. Tokkoffaa irratti akkuma gubbaa irratti kaasuu barbaade kan abbaan keenya nu ibsan. Egaa akkuma beekamu ayyaana masqalaa kana sababeeffachuudhaan manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoon barumsa ishee haala adda ta'een ni barsiifti, ni kabajjisi. Ayyaana masqalaa kana argamuu fannoo gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosin sababeeffachuudhaan barumsa guddaa fi dheeraa xumura hin qabne kan barsiiftudha. Argamuu fannoo kana irratti mee abbaan keenya kan nuuf ibsan ta'a. Mee fannoon argame yogguu jennu manni amantaa keenya eessatti argame, eenyudha fannoo kana kan argisiise yookaan argamsiise kan jedhu irratti ibsanuuf kennu tokkoffaa irratti. Yaa ta'u gaariidha. Duraan dursinee Waaqayyoo hunduma uumee namoonni yeroo irraa fagaannutti, yeroo bannutti nu barbaaduudhaan addunyaa maraaf kan dhufe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan galatoomee fi kan eebbifame haa ta'u. Yeroo hundumaayyuu
dhalli namaa kaayyoon isaanii Waaqayyoo wajjin jiraachuudha. Kan itti uumamaniifis Waaqayyoo galateeffatanii mootummaa isaa dhaaluudha. Ergamtoota wajjin kaayyoon namni itti uumame bakka bu'uudhallee yaa ta'u bakka iddoo seexanni gatee keessaa bu'e san Yerusaalem sanitti galee 99 bakka ta'e san iddoo sanitti guutee namni kabaja saniif jedhee akkuma ergamtoota Waaqayyoo galateeffachuudhaaf Waaqayyoo mootummaa isaa dhaaluudhaaf kaayyoon isaa. Egaa kaayyoo kanarraa yeroo jigee yeroo irraa bu'utti Waaqayyoon gara adda addaatiin gara namootatti barbaadutti dhufa. Kanas faarfataa abbaa keenya Daawit akkas jedhee jalqabe ወውሃብኮሙ ትእምርተ ለእለ ይፈርሁከ ከመ ያምስጡ እምገጸ ቅስት ወይድሃኑ ፍቁራኒከ faaruu Daawit akka kitaaba qulqulluu Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti boqonnaa yookaan immoo faaruu 59 lakkoofsa 4 yeroo tokko immoo kitaabni faaruu yoo barreessan 59 60 jedhu wal cinaa jiru yookaan 60 lakkoofsa 4 akkuma kitaaba isin qabdaniitti warra ati jaalattuu fi warra si hordomanii fi mallattoo kennitee fi kama yaamsutu imgalsa qisti waraana harkaa diina harkaa lola diinaa jala akka baanii fi mallattoo kennitee fi namni gaa mallattoo warri si wadaan fi quraanii ka warri si jaalatanis mallattoo ati kenniteef kanaanii fayyanii mallattoo ati kenniteef kanaanii diina isaan kufeessan harkaa bahanii jedheeti fannoon dura gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkamitti dhufee mallattoo fannoo kana akka nuu kennu mallattoo fannoo nuu kennu kanaan akka jajjabaannu kaayyoon isaatillee diina jigsuu akka ta'e abbaa keenya qulqulluu Phaawulos illee warra nu mormani fannoodhaan karaarraa qileetti darbate jedhee gara Qolaasiis kan ergaasaa boqonnaa 2 lakkoofsa 14 irra nu barreessee jira. Dabalateetis bemasqaluu gabra salaama qaxxaamuraan yookiin fannoodhaan nagaa godhe diina fannoo isaatiin ajjeese fannoo isaatiin namootaaf nagaa nuuf hire. Akkuma jedhugaa diinni kan itti du'e fannoodha. Fannoon duraa jalqaba isaatii kaanee yoo laallu akkamitti dhufe fannoon yeroo durii isaayyuu Faarsi biyya Faarsi yeroo amma Iraanii fi Iraaq jedhamtu kana jidduutti bal'inaan mootummaan yeroo durisan yeroo bulchutti namoonni waaqa lafaa kan jedhamee beekamu Ormuzd kan jedhamee beekamu qabu. Namni waaqa lafaa kanatti maqaa baasanii fi waaqa biiftuu waaqa gaaraa kan bokka maqaa adda addaa qabu yeroo san nama waaqa isaanii san nama yakka hojjete waaqa isaanii san akka hin xureessine akka hin busheessine mukarratti ol baasanii fannisu. Kanammoo yeroo Roomaan Impaayirii babal'attu fudhattee nama lammummaa Roomii hin qabne mukarratti fannisuu ture. Namni mukarratti fannifame abaaramaadha akkuma jedhu kakuun durii. Kanaaf haala kanaan kan jalqabame egaa biyya Roomaa irratti Yesuus Kiristoos illee lammummaa Room waan hin qabaanneef mukarratti garafamee booda fannifamee abbaa keenya qulqulluu Phexros yoo laaltan inni illee gadi garagalamee fannifamee Phaawulos yoo laaltan garuu hin fannifamne. Ani lammii Roomiti jedhee lammii Roomummaa nan qaba jedhee waan dubbateef nama lammummaa Room qabuuf mukarratti hin fannisan waan tureef abaaramaadha waan ta'eef namni muka jedhanii waan abdataniif yeroo sanii waan akkasitti amaneef lammii Roomaan Impaayirii immoo guddaa waan turteef namni Room hin taane tuffatamaa waan ta'eef nama tuffatame akkasirratti fannisuu ture. Yaa ta'u malee egaa diinni fannoo gooftaan keenya gizee fannifamee qabee wanni irratti hojjetamaa ture dhiiga gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti dhangala'ee qaamni isaa qulqulluun sun kan irratti fannifamee irratti oolee
inni garafamee madaan isaa hundi madaan isaa amma lakkaawwii hin qabne garafamni isaa hanga lakkaawwii hin qabne waan ta'eef inni sun kan irratti yeroo rakkoo akka argaatitti boqonnaa kan ta'eef waan ta'eef وركبناه وسط أوم قدام نبوء كالسو وسط أبياته لإግዚአብሔር ونسجد وسط مكانها بقوم إجرجزئنا فارفتا داويتي وهند درسي دبته أكملت كفنا صار أكل الرابع فتن مال كان رتب مويو وركبناه وسط أوم قدام كنو أشوف فيك ستي بديت أرجنة بكنا من هنجرت جتميت أرجنة إجمال قونا نبوء كالسو كوتا قامما قال من واقت ديمنا مال قونا جدي ونسجد وستمكان هذا قوم إجرجزئنا بكي ميل قوفتا كينيا إرى أبت سنتي قد أمراف سجنا نيلا أول ميتوري أما كنو أشوف فيك الستي حروف الرت أرجنة جديتي فارو إسا بقولنا فارو إبا تكوف صدومي تكو الرت نوف برستي أشوما كتابة كل رجع بكانتي أرجعوا دندسني وركبنا هوست أوما قدام ويا راكن أكاد أشوف في بدميتي أرجن نجري أدوهم بدين إندور دبرسي أفورا كل راني أفورا راجتين أبان كي نفار فتا داويت لبين سا أكل لبي واقع نم أكل لبي كوتي أرجت كان جيسان أرجته أفورا كل رايت التيمي إجا كنافي wanna fa raajidhaan dubbatame waan ta'eef wanni sun ta'uun isaa wanni sun argamuun isaa dirqama waan ta'eef namoonni fannoo gooftaa Yesuus Kiristoos kana gaafa Yesuus Kiristoos irraa gadi bu'ee awwaalamu Yoosefii fi Niqoodimoos fudhatanii bakka inni awwaalame sanitti gaara sanirraa fuudhanii gara Golgootaa sanitti geessanii achuma Hawariyaatu tokko lamaan keessaa duuka bu'oota kudha lamaan keessaa Yaaqoob biratti akka eegu adaraa itti kennan isaan biyya irratti deeman. Yoo deebi'anii wal ga'an yeroo hundumaa bakka itti awwaalame san iddoo buqqee mataa jedhamee beekama. Iddoo buqqee mataa sanitti abbaan keenya Addaam bakka itti awwaalametti fannoon kunis ture haati teenya dubroo Maariyaamiin illee Golgootatti yoo kadhannaa gootu bakka kanatti fannoo qaxxaamura kana jalatti godhaa akka turte Yohaannisiif illee haati kan kennamte achumatti akka ta'ee fi yeroo baay'eedhaaf waan akkatti duuka bu'oonni illee yeroo biyya kutaa lallaba isaanii biyya deemanii oggaatti al tokko deebi'anii bakka kanatti bakka fannoon kun jirutti duuka bu'aa tokko abbaa keenya qulqulluu Yaaqoob hambisanii achitti wal ga'anii waa hunda mari'achaa kan turan kanatti seenan adda addaa fayyinni garaagaraa godhamaa ture. Balaa kanaaf warri achitti argame suni nuti sanyii Abrahaami fannoon kun immoo yoo amma asitti nama ija bal'aa ta'een fayyisa nama lukti irratti dhiita'e ni diriirsa fi nama daa'imni hin dandeenye hin deemsisa kanaaf ammaa qabee nuti namoonni warra kiristaan ofiin jedhan kun nurratti babal'achaa jiru warri duraan waaqni filanne waaqni ummata Israa'eliif filate waaqni ummata kana qofaadhafi namoonni waaqatti amanaa hin turre kakuu durii keessa hin turre amma kiristaan ofiin jedhanii nuti gadi qabuutti ka'aa jiranii nuti immoo warra Kiristoos fannise nuun jechaa jiru kanaafuu asirraa fuunee haa gannu jedhanii fuudhanii awwaalani. Kana malee labsiidhaan immoo namoonni akka irraanfatamuuf iddoo sun akka wallaalamuuf kotiin magaalarraa gatamu haraan magaalarraa haramu achirratti akka ta'u waan baaseef gara waggaa 300tiif amma mootummaan Konstantinoopil yookaan immoo amma Istaanbul jennu itti jijjiirame Turkii irratti argamu kun impaayirri isaa hanga Roomaa kanatti bal'atee gurguddaa Roomaan impaayir yookaan immoo Bizantaayinn kan jedhu bal'aa ture akka amma qoqqoodamtee biyyi xiqqootti galte kana miti yeroo ka'u haati isaa Konstantinoos kan jedhamtu immoo gara Yerusaalemitti deemtee fannoo gooftaa kana sababni fannoo kana itti kaasuudhaaf dhale gabaabsuudhaaf Konstantinoos yeroo Maaksimiyaanoosiin duula walirratti bananni በዝንቱ ትምህርተ መስቀል ትመውዕ ጸርከ mallattoo kanaani
mootummaa kana mo'atta jedhamee samiirratti waan Qosxanxinoos kanatti mul'atee fi mallattoo sani waraana isaa irratti godhatee moosise. Waan karaa qabaa, karaa fannoo awwaalame kana ittiin baasuu qabaa. Nuti namni yeroo baay'ee wanni hojjennu waanuma nutti fakkaate waan garuu wanni waaqni jedhe hordofuu akka qabnu yoo agarsiisudha. Nu gannusi, nu irraaffannusi waan immoo karaa itti kaasuu qaba. Nuti ijoollee Abrahaam ofiin hin jedhinaa jedhe Yesuus Kiristoos ayudootani. Waaqayyoon dhagaa kana keessa Abrahaamiif ijoollee kaasuu danda'a. Ammaaf sanyiidha nuti warra abaluuti jechuudhani gatiin hin jiru. Isin dhaloota sanyii hin banne irraa dhalattanii. Ergaa qulqulluu Phaawulos lammaffaa gara Qorontos amma Kiristoos hundumtu uumama haaraadha jedha. Uumamni dur Israa'eliif kenname waaqa hordofuu sun hafee Waaqayyoon akkumatti addunyaa kana maraaf waan fannifameef mallattoon kuni nu hundumaaf kenname jedhee akkuma dubbatu balaa kanaan mallattoo kanaan diina isaa erga mo'ateen booda haati isaa immoo haati Qosxanxinoos yookaan immoo Konstaantinoopil jedhamtu tuni amma haati isaa Illeenii jedhamti gara Yerusaalem deemtee bataskaana jigan ijaaruu waan akkasii kana yoo jalqabdu boodarra immoo fannoon gooftaa keenya biyya kana eessadha hoggaa jettu inni birii akkatti awwaalame dur ture amma echa akka ta'e hin beeknu garuu gaara gama jiran kana keessaa tokko akka ta'e natti himan jedhe jaarsi Kiriyaakos jedhamu dulloma tokkoo fi abbaa Maqaareewos jedhamu episkooposii tokko argattee ture. Isaani kana lamaan yoo argattu inni ittime balaa kanaan akkam godhuu qabna jennaan kootu torbee gallaa. Torbee gallaa jechuun torbee tokko ta'uu danda'a, lama ta'uu isa afaan Gi'izitiin subaa'ee jedhu kana. Subaa'ee jechuun torbee jechuudha. Subaa'ee lama si barbaachisa yoo jedhani torban lama yookaan 14 jechaadha. Sadi immoo 21. Kanaaf soomni filsataa torbee lama yookaan subaa'ee lama kan jedhamu. Torban lama jechuudha. Torba gizee al lama torba al torba 49 saniin booda iyyuu beeyuu akkuma jedhamu jechuudha guyyaa 5 torbaniin 8ffaatti. Egaa balaa kanaani maal galanii malaa'ikonni itti himanii Kiriyaakos fa'aattis isheettis maal godhuu akka qabani illeenii haasasatu masqaloo masqalii gooftaa keenya barbaadde isheeni. Kanaaf muka walitti guurate gizee 41 yaa Waaqayyo nuuf dhiisi isa egzi'oo maarna Kiristoos jennu afaan Gi'izitiin yaa Waaqayyo dhiifama nuuf godhi. Akkasumas immoo isa kiraalaayisoon jedhu kadhannaa adeemsisaa ixaana irratti naqaati kadhannaa adeemsisaa jedhanii akka Kiriyaakos akka episkooposiin amma achitti argamasin jedhan kanaaf illeenii torbee kana galanii Waaqayyo irraa argataniin gaafa fulbaana 16 kana muka walitti fidanii kaayyoon isaa maalinni iddoo san adda baafachuudhaaf iddoo inni itti awwaalame san gaafa sani ixaanni sun yoo irratti naqanii kadhannaa kana gara waaqatti dhiyeeffatanii aarri ixaanaa ol bahee gara samiitti gadi garagalee tulluu yookaan gaara inni irratti awwaalame san irratti gad ejjete akka nama qubaan agarsiisutti akeekkachiisee bakka kana akka jedhutti. Kanaan booda egaa fulbaana 17 jalqabanii qofforanii gaafa bitootessa 10 yookaan immoo maarch 10 jennu kana gaafsan fannoon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos awwaalame suni argamee bahee. Egaa akkas ta'e maaliif amma fulbaana 17 kana kabajna gaafa fannoo sanii maaliif hin kabajne gaafa inni gaafa 14 gaafa siin kabajama garuu yaa ta'u malee yeroo mara yoo laaltani bitootessa 10 sooma guddicha keessa oola. Akka qannoonaa mana amantii ortodoksii biyya addunyaatti sooma keessa kabaroo rukutuun hin jiru, gammachuu godhuun hin jiru. Balaa kanaaf gara 17tti gaafa Ileeniin tuni bataskaana bakka gooftaan keenya Yesuus Kiristoos awwaalame irratti ijaarte qidaaseedhaan jalqabame jechuudha.
kudha jaha kuni ayyaana kana kan ayyaaneffannu fi akkamitti akka argame jarreen sun akkamitti akka awwaalanii fi warri gara Qosxanxinoos kana mootummaa Room kan ture kana gara kiristaanatitti erga deebi'aniin booda akkamitti fannoo isaan warra Israa'elii nuti warra waaqati ofiin jedhu awwaalesan warra kiristaana ta'e akkamitti akka baase kan hubachiisuu fi kan ilaalchisuudhaan egaa hunduu keenyayyuu fannoo kana barbaaduu qabna, hordofuu qabna, duuka bu'uu qabna. Maaliifuu gara fuulduraatti jedha Filiphisius irratti ergaa Filiphisius boqonnaa 3:8 namoonni baay'een diina fannoo ta'anii deddeebi'anii kanaan dura bu'aa isinitti himaan ture ammallee bu'aan dhuma isinitti himaa. Fannoo kana karaa adda addaatiin haguugamee jira. Fannoo waaqaa namoonni fannoodha jechuu beekan malee maal akka ta'e akkamitti akka awwaalame kaayyoon isaa maal akka ta'e hin beekani wanna kabajaniif hin beekani. Egaa gaafni hundumtuu gaafni nyaatan hundumtuu masqala jedhanii nyaachumaaf illee qophaa'uun ayyaanuma jedhanii mukumallee gubuu osoo hin ta'ini kaayyoon fannoo jechuun waanjoodha. Yesuus Kiristoos akka dubbatetti za'ixoora masqala mootee iyyik lixamadanni fannoo kiyya baatee kan na duuka hin buune waanjoo kiyyaa wajjin anatti baatee na duuka dhufuu hin danda'u. Waanjoo amma qotiyyoo yoo walitti qabanii waanjoodhaan yookaan isa qambara jennu kanaan walitti yoo xamadan tokko bichaa irratti miti lachuu harkisa. Akkasitti baatee ana wajjin yoo jiraate ana wajjin xamadamee yookaan camadamee ana faana qixxee harkisuu qaba. Waliin harkisuu qabna. Oo kan hin dandeenye ta'e na duuka bu'uu hin qabu. Fannoo jechuun yeroo kamiyyuu kiristaanni kan hordofu gadadoo qormaata adda addaa keessa tokko ka'eetuma akkuma ummata Israa'elii kana kuni anaaf kenname kuni aadaa kiyya jechuu danda'a. Kun immoo kiristaana hundaaf kan kennamedha. Biyyi itti jalqabes akkanatti warra gara kiristaanatitti deebi'e nama Ayihudiin ala ta'anii warra Israa'eliin ala turanii warra amantii kanarraa fagaataa turanii galanitti gara kiristaanaatti Waaqayyoon deebise namoota mataa isaa qaba. Sanyiin waaqummaa amma Yesuus Kiristoositti amanuu fi fannoo isaa duuka baatanii isa hordofuudha. Kanaaf gaafa fannoo ayyaana kana kan kabajnu waan argannee fi akkuma abbaa keenya faarfataa Daawit ashuffee keessatti badee arganne ammaa kaasee gara mana waaqatti deebinee bakka kotteen isaa irra dhaabbate kana bakka miilli isaa irra dhaabbate kanatti yaa sagannu waan jedheefi ayyaana kana gabaabaadhumatti haala kanaan kabajna. Waa hedduu qaba, waa baay'ee jechuu qaba, garuu yeroo biraallee ilaaluu dandeenya waan ta'eef ammaaf ayyaanni kun haan kabajnuu fi isa kanaadha jedheen. Tole, eebbifamu abbaa keenya luba bal'ataa Waaqayyo umurii tajaajila keechan isinii haa dheeressu, bara tajaajila keechan isinii haa dheeressu. Egaa buloota koo kabajamuuf jaalatamu waa'ee argamuu fannoo gooftaa keenya fulbaana 16 kana barumsa hedduu nuuf dabarsanii jiru. Wanta guyyaa irraa kana kabajamuuf manni amantaa keenya. Kanaaf hundumti keessanuu dhaggeeffachaa jirtanii sheer laayik godhaadha. Sirriitti barumsa guddaadha kan nu darbe. Ammas qabxii marii irratti kan nuuf dabalan eebbifamu abbaan keenya. Egaa akkuma beekamu ayyaana masqalaa kana keessumattuu uummata Oromoo biratti haala adda ta'een kabajamaa mootii ayyaana masqalaa jedhamuudhaan kan beekamudha. Isa kana irratti mee aadaa uummata Oromoo fi mana amantaa Ortodoksii kanaan walitti dhufeenya qaba, walitti dhiyaata. Akkamitti ilaaluu dandeenya haala aadaatii fi amantaa kanaatiin uummanni keessumattuu uummata Oromoo biratti daamaraan ni ifaa akkasumas guyyaa borumtii yookaan yoo soomarra oolu baate nyaanni garaagaraa ni qophaa'a. Akkasumas qaalman dhiigaa ni qophaa'a yookaan qinceen jedhamus guyyaa boruutti ni nyaatama. Kun keessumattuu uummata Oromoo biratti haala adda addaatiin kabajamaa, haaluma humnaa namootaatiin dandeettiitiin. Inni kun walitti dhufeenya mana amantaa keenya qaba moo gargaraadhaan kan irraa walirraa fagaatan ni asirratti. Egaa akkuma jettanii wanni hunduyyuu kitaaba qulqulluurrani wanna jalqabeedha. Aadaan baay'een isaanii irraaffatamanii yookiin
dhimma tokko tokkoon hafaniiti malee wanni godhamu hundiyyuu kakuu duriitiin kan wal qabatee fi kakuu masqalli immoo keessattuu kakuu haaraadhaan kan wal qabate ta'uu isaanii agarra. Fakkeenyaaf yoo ilaallu kitaaba qulqulluu kitaaba uumamaa 22 kaasee kan jiru Abrahaam mucaa isaa gara gaaratti qaluuf yoo deemu hoolatu kennameefi hoolaan kun muka isa saabeek jedhamuun hidda isa saabeek jedhamuun qabamee kennameefi hidhamee kennameefi muka saniin hidhameeti. Godhaa maatii namoonni aadaa fi amantaa walitti dhufeenya hin qabne tan yaada baay'ee kaaftu barumsa abbaa keenyaa sheer godha sirriitti dhaggeeffadha. Egaa kanaafi mukni hoolaa masqalaa amma jennu kana akkuma hoolaan sun jiruu Yisahaaq fayyise du'arraa akka baase hoolaan Yohaannis wangeela irratti nawaa baggu'uu ለእግዚአብሔር ዘያአቲ ኃጢአተ ዓለም hoolaan cubbuu addunyaa kanaa balleessu Yesuus Kiristoos kunooti jedhee wangeela isaa irratti dubbatee ture. Akkasumas naannoo Oromoo itti olaaltan gaafa kana amma hoolaan masqalaa hoolaa adii yookaan hoolaa wasarraatu qalama. Baggi tsa'aadaa hoolaa adii Yesuus Kiristoos baggi tsa'aadaa jedhameeti hoolaa isaan fakkeeffame dhiiga isaatiin nu fayyise kan jedhamu keessumaa immoo gaafa masqalaa kana naannoo Oromiyaatitti naannawaan ani yookaan kutaan ani itti dhaladhetti egaa gara biraatis tokko ta'uu mala walirraas xiqqoo jechuu danda'a. Yaa ta'u malee gaafa kana kaloon illee horiidhaaf kophaatti kennameeti irraa tikfamee ganna hin laatamuufi irraa dhoowwamee kaloo masqalaa jedhama kophaatti. Jabbiin illee guyyaa kana haadha biraa hin haftu jala deemtee hodhaa oolti. Tikseen akka kiyyaatti immoo guyyaa kana horii hin tiksitu fannoodhaan bilisa baate bataskaana ganama deemanii gara galgalaa mooyyuu gara bashannana adda addaatti nama gammachiisutti deemanii kuni maal inni kakuu duriitti hanqalamu horiidha. Ra'ee homaan hojjenne fuudhaniiti cubbuu namaa irratti gatanii qileetti gallaksanii biraa deebi'an. Kakuu duriitti akkas jedha namni cubbuu hojjetee waggaatti ra'een tokko barbaadamee cubbuu namaa sarratti gatanii allayyaatti gatanii fedhu caccabuu fedhu waraabessi nyaatu akkasitti deemani. Horiitu qalama qaniitti guyyaatti horiin qalamuu waaqayyo aarsaa kan dhiyaatu hedduudha amma kakuu durii olaaltan. Inni kun dhiigni horii kun hafeeti dhiigni Yesuus Kiristoos horii kanallee bilisa baase. Kanaaf horiin qalamuun isaanii waan hafeef Oromoon horiin kun bilisa argate Yesuus Kiristoosin fayyee kanaan booda cubbuu namaatiif qalamuun hafee Yesuus Kiristoos isinii qalame. Kanaaf gaafa dhaloota Kiristoos sanii harroonni illee hafuura itti baafatan qorrarraa dhoowwani. Aad Golaahim jedha. Dhaltoolee fi harroonni hafuura isaaniitiin ho'ifachiisanii maaliifuu gaafa jimaata isatu isaanillee qalamuu kanarraa isaan hambise waan ta'eef dhufaatiin Yesuus Kiristoos lafatti waan lafatti dhufuun namoota fayyaa yoo ta'u isaaniifis fayyina. Sababa malee qalamuun sababa malee waa hedduutu godhama keessumattuu raada irratti yeroo baay'ee namni nama ajjeesetti illee yoo abbaan wallaalame raada luka isiidhaanii kuffisanii saniin booda harka isaan dhiqatanii namni harki isaa gara hoo dhiqatu gara dhiigatti deebi'ee kafan isaa dhiiga ta'e akka nama ajjeese kan ittiin beekamu ture kitaaba qulqulluu irratti kakuu durii irratti. Inni sun hunduyyuu ra'ee rafisaa fi hoolaan raayisaa fi saawwan raayisaa fi Isaayyaas akkas jedhee kanaaf egaa kunoo qotiyyoon mooraa beekee mooraa isaa beekee harreen illee gola isaa beekee ummanni Israa'el nan beekne yan jedheef. Horiin illee beekee itti gammade. Kanaaf Oromoon gaa Kiristoos horii illee bilisa baasee jabbileen illee har'a hodhuu qabdi gammachuudha gaafa addunyaan itti fayyi asuma irratti walii qabsiisnee haasa'uudhaaf masqalli yookaan ayyaanni fannoo kun ayyaana xiqqaadha. Ayyaana gurguddaa sagaltu jira ayyaana xiqqaa sagaltu jira. Maaliif xiqqaa ta'e ayyaanni guddichi fannoo gaafa jimaata gaafa Yesuus Kiristoos fannifamee madaane alem fayyisaa addunyaa gaafa jedhame sani inni guddichi
kuni fayyisaa addunyaa gaafa itti maqaan fannoo kanaaf bahe fannoon kun deebisamee waan awwaalameef yookaan immoo irra deebi'amee amma waan dhufeefi ayyaana xiqqaa keessaa tokko ta'e. Kaayyoon fannoo gaafa jimaataa san dhiiga Yesuus Kiristoosiin qulqullaa'ee qulqulluu ta'ee nuufis fayyisaa ta'ee teessoo gooftaan keenya irra taa'ee miilli isaa irra dhaabbate waan ta'eefi kan addunyaa marri itti gammadu ta'e. Kanaaf horiinis gaafsan an oolu tikseenis gaafsani hundumtuu gara sirbaa gaafa hundumaafi Yesuus Kiristoos gaafa dhalatu warri horii isaanii tiksanii daa'imtillee deemanii horii san gataniitti deemanii galata ergamootaa dhaggeeffatanii waan jedhuuf jidduudhani akkuma amantiin jalqabee inni haala gaariidhaan deemee jidduudhani wanni adda addaa waan jidduu seeneef aadaan amantii sun hafee kun gara tokkotti naanna'ee biyyattii keessatti akka gara naannawa tokkotti dhumaa deeme malee duraan akkasiin turre. Kanas dadhabbina keenyarraan kan ka'e barsiisuu dhabuu keenyarraan kan ka'e waan akkasii sun uumamaa dhufe malee aadaa boonsa fi akkamitti kan wangeela kakuu durii kaasee amma kakuu haaratti fakkeenya wangeelaa kan jiru kan ibsu ayyaana fannoo kana keessa inni isa guddaadha. Ayyaana kamiyyuu caalattuyyuu kakuu duriitis kakuu haaras waliin qabsiisee horiin illee akkamitti bilisa akka ta'e namni illee saniin booda immoo walitti galanii galgala warri gurguddaan illee qinceen hin qophaa'a qincee masqalaa jedhanii kophaadha. Amma akkuma kunoo gaafa ayyaana dhaloota maaramii namni caamsa tokko ayyaana maaramii dhiisee ayyaana maaramii ta'uu nu beeku garuu shuumoo qopheechee achi muka jalatti alatti bittisu sani akkasuma kunis xalafamee yookaan immoo butamee aadaan biraallee xiqqoo itti wal keessa boorcamee garasitti harkisuu fedhe malee bal'inaan kan kitaaba qulqulluudhaan walitti araaramu kitaaba qulqulluun hundeen isaan akkas ta'ee irraafatamuudhaan namoonni akkumatti gaafuma nyaatantu masqala kan jedhamu hin jira akka jecha maatitti kun egaa dogongora nuti uumne nuti barsiisuu dhabuu keenyarraan dadhabbina keenyarraan kan dhufeedha malee aadichi aadaa Oromootiin tokko kan ta'edha. Ammallee wanni kun immoo akkuma irratti jabaannee hojjennee ragaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif bahuu wanna dhugaa akkati ture kana akkuma dhugaa jiru kanatti dhugaa jiru ani hin beeknes wal barsiifnee nutis jabaannee kanarratti itti fufnee godhutu nurra jira. Malee aadaan kun keessumaayyuu baay'ee keessumaa bara ganni darbee amma afoo birraa kana waan ta'eef ganni barri cubbuu san darbee barri kakuu durii sun darbee amma immoo birraa gara gannatiitti bakka hunduyyuu daraaraa bakka hunduyyuu asheeta bakka hunduyyuu nyaata nagaa kan ta'e kana waan kun hunduyyuu kitaaba qulqulluu Yesuus Kiristoosiin kan nuu kenname bara ababaa kana yookaan daraaraa jechuun tsigee jedhama afaan Ingiliziitiin amma sooma tsigeellee kan jedhan hin jira. Amma tsigee kana akkuma yoo barbaanne xigeellee jenneetuma akkuma itti fudhanne malee hiikaa isaa maali? Yoo tsigee jechuun daraaraa jechuudha. Daraaraan eenyu dubroo giiftii maaramiidha. Isheenis fireen ishiin agarsiifte Yesuus Kiristoosidha. Kanaaf sooma tsigee wanni sooma maaramii jechuudha. Daraartuu yookaan daraaraa firiin ishii Yesuus Kiristoos san biyya hunda fayyise isa fudhattee gara Gibxiitti illee kan deemte. Egaa waa hedduu jechuu dandeenya waa bal'aa kaasuu dandeenya amma garuu yeroodhaaf gabaabsuudhaaf aadaan kun waa hedduutu jira achumayyuu daamotii ibsuun kunillee ganama ibsuu jira horiidhaaf illee ibsuu jira ifni Yesuus Kiristoos hundumaaf dhufe nama qofaaf miti nuti sin ibsanna irra caalaa maalinni wanna bade argamsiisu fannoo faana bahu kun sanyummaa hin qabu kun gaambeellaa fi miti kun eenyumaa fi miti fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos duuka bahudha. Aadaan kun immoo gonkumaa kan kamiyyuu caalaa tokkodha. Irraafachuu keenyan kan hafe dhiisnee irraa fagaachuu keenyan kan hafe malee aadaa Oromoo kanaan homaanuu waan walitti bu'u tokkollee hin qabu. Kitaaba qulqulluu haala gaariidhaan kan hiikuu fi kan nuu ibsudha jedheen gama kootiin kanuma ibsa.
Fuudhee eebbifamoo abbaa keenyaa luba waaqayyoon sagalee jireenyaa isin haa dhageessisu. Bara tajaajila keessan isin haa dheeressu. Yeroo keessan aarsaa gootanii hanga yoonatitti sagalee qulqulluu fi ulfaataa jireenya ilma namaatiif ta'u, kan fayyina ta'u, kan jaalala ta'u, kan diina keenya hundumaas aanessu kan nu dabarsitan. Umurii tajaajila keessan ammas waaqayyo isiniif haa dheeressu. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii waaqayyoo uummanni yeroo kanatti sagalee kana dhageessan egaa eebbifamoon keenya abbaan keenya barumsa dheeraa nu dabarsanii jiru. Yeroon kun immoo waliin gitu isaan Ameerikaa kaabatti kan jiranii nuti biyyoota biraatti kan jirru yeroo kanatti immoo achitti isaaniif mijaa'u tajaajila birootiin kan deeman ta'a. Nuti immoo asitti yeroo kanatti immoo boqonnaa qabna hojii qabna waan ta'eef yeroo kun galgala achitti isaan biratti guyyaatti kan ilaallamudha. Kanaaf yeroo gaggabaabsinee yeroo biraatiif immoo sagantaa guddaadhaan barumsa guddaadhaan kan nu faana ta'an isaanis fedhaa fi gammachuudhaan tajaajiluuf mana waaqayyoo keessa deddeebi'uuf hawwii qabu. Yeroo isaan qabanitti kan isiniif dhiyeessinee barumsa tokko kan nu daddabarsanidha. Yaa ta'u malee barumsa iddoo heddumaa nun dhageenya waldaalee garaagaraa irraayi gama WhatsAppitiin ta'e barreeffamaan Facebook kan ta'e karaa garaagaraatiin waaqayyoon kan nu barsiisu karaa tokkoonis lamaanis ni dubbata waaqayyo. Garuu sabni kun matuu jedha. Kitaabni qulqulluun kanaaf yoo nuti hubannoo dhabne malee waaqayyo karaalee garaagaraatiin nu barsiisa. Har'a yaadannoo fannootii fi akkasumas waa'ee uummata Oromoo biratti walitti dhufeenya qabaa kan jedhu baay'ee nu dabarsanii jiru. Yeroo itti sagantaa biraatti walitti deemna. Amma kan waan nu gaafa faaruu tokkicha waliin dhaggeeffannee sagantaa keenya goolama jechuudha. Galatoo beeksisni hojii jiraatu. Tole eebbifamoo abbaa keenya.
አድን ጎሳሎ መስቀል ቀጥቂቱ ሰይጣን ዝቀተሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ሚዛነ ዓለምና መስቀል ውዒሉ ኮይኑ መድኃኒትና መስቀል መስቀል ኃይልናዮ መስቀል 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 ኃይልናዮ መስቀል ኃይልናዮ ኃይልናዮ ምስናይ ተመን ዝድኃንሉ ስጋ ደዌኦም ዝተፈወስሉ መዓና አለና ነፍስ ስጋና ኃይል የለን መስቀል ትምክሕትና መስቀል ጽንዓትና መስቀል መድኃኒትና መስቀል መስቀል ኃይልናዮ መስቀል 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 ኃይልናዮ መስቀል Inna jechuun waa jettee moo? Yeni kadhannaa fi eebbaan cufaa xumurree jira sagantaa biraa. Egaa hunduma keenya Waaqayyoon akkuma fannoo jalatti giiftii teenya Dubroo Maaramii qulqulluu Yohaannis akkasumas immoo duuka bu'ootaa fannoo isaa jalatti akkuma jabeessee nus fannoo isaa kana jalatti nu jabeessee kan diina keenya ittiin ofirraa kuffisnu waan ta'eef qulqulluu abbaa keenya Phaawulos egaa meeshaa waraanaa qabadhaadha. Meeshaa waraanaa kunis fannoo fi ulee fannoo qabadhaa, wangeela caammaa kaawwadhaa. Akkumas immoo jecha uffadhaati, sagalee Waaqayyoo uffadhaati ka'aadha. Waraanni keenya dhiiga fi fooniin malee dhiiga fi fooniin miti. Warra afuuraa samiirra jiraatanii qilleensarra jiraatan waliinidha. Kanaaf isaan kana immoo ittiin mo'achuu kan dandeechanii meeshaawwan kanaa fi meeshaa waraanaa qabadhaa jedhee kurxibsee abbaan keenya Daawit illee akkuma jenne duratti mallattoo kanaan diina keenya ofirraa jigsina waan ta'eef mallattoo kana jalatti giiftii teenya Dubroo Maaramii duuka bu'oota ergamtoota gooftaa keenya Yesuus illee achumatti arganna waan ta'eef kanaan adda akka hin baane yeroo hundaa ayyaana kana jabeeffannee akka eeggannu nutis warri maqaa Kiristoos kiristaana jedhamne hundumtuu kan bara kanaan eegee nu ga'e akkasumas immoo ayyaana bara dhufuuttis eegee qabeenya keenya maatii keenya hundumaayyuu amantii keenya jajjabeessee bara itti aanuun akka nu ga'u eeyyama isaatii fi gargaarsa isaa nuuf haa ta'u ayyaana gaarii hunda keessaniif hawwa nagaan nu tura.